Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan kamisa ebla 29 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebla 21 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhimma mirga namoomaa handhuura imaammata isaanii alaa taasisanii jiru. Ejjennoo isaanii kana kasimatan hoogganoonni jaarmaalee mirga namoomaa immoo imaammata isaanii kana hojiin hordofsiisuu qabu jedhu. Hoogganoonni mormitootaa siyaasaa Soomaaliyaa pireezidaantiin biyyattii Mohaammed Abdullaahi Mohaammed yookaan maqaa Farmaajoo jedhamuun beekaman yeroo aangoo isaanii waggoota lamaaf dheereffachuuf turan dhiisuu isaanii of eeggannoon simatanii jiru. Dhiyeenya kana maatii isaanii guutuu waliin vaayirasii koronaatiin qabamanii kan turan narsiif daayireektarri dhimmoota koominikeeshinii biiroo fayyaa Oromiyaa of eeggachuun qofaansaa furmaata ta'uu hin danda'u jedhu. Qophii torban dabree irratti kan dubbisnee turre kutaa lammataatti fufna. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasarraa Biraan Haayiluu, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara Bafqaaduu Morodaattan sin dabarsa. Ashamaa harka fuunee amma oduu guyyaa har'aa isiniif dhiyeessina an Bafqaaduu Morodaati. Dilbata dheengaddaa halkan walakkaa booda sa'aatii 8tti naannoo Amaaraa godina hawaasa Waag Himiraa aanaa Abargallee magaala Niqaaraa keessatti walitti bu'iinsa humna mootummaatii fi hidhattoota TPLF gidduutti raawwatameen lubbuun namootaa baduudhaa fi qabeenya irratti miidhaan ga'uun isaa gabaafameera. Rakkina kanarraa kan ka'e jiraattonni sodaa keessa jiraachuu isaaniitii fi waajjirrii fi mannoottan daldalaa cufamanii akka jiran bulchaan aanaa Abargallee Dastaa Lammaa VOA'tti dubbataniiru. Lolli suni hanga wixata walakkeessa guyyaatti itti fufuusaa kan dubbatani bulchaan aanichaa aanaan isaanii raayyaa waraanaa wajjiniin sochiirra kan jiru ta'uu beeksisaniiru. Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godina sanaa Azeezoo Adaaneesi dhimma kana mirkaneessaniiru. Akka itti gaafatamaan kun dabalanii jedhanitti namoonni 15 balaa kanaan du'anii reenfi isaanii jiraattotaan awwaalameera. Rakkina kanarraa kan ka'e lakkoofsa namoota naannoo sanarraa buqqa'aniif gargaarsa godhamaa jiru ilaalchisee ragaa bal'aa of harkaa akka hin qabne hoggantoonni aanichaa dubbatanii guyyoota itti aanan keessatti kan beeksisan ta'uu isaanii ibsaniiru. Balaa sana jalaa baqatanii gara magaalaa Soqoxaattis dhiyeessuu isaanii namoonni dubbatanii jiru. Haleellaan sun qabeenya saamuu of keessaa qaba kan jedhan namni maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan akka jedhanitti haleellaan sun callisee kan raawwatame ittuu hin ta'in kan karoorfame jedhaniiru jechuudhaan gabaasaan VOA gabaaseera. Magaala Dasii dabalatee aanotii zoonii Walloo Kibbaa jala jiran keessatti raawwachiiftonni filannoo waan hojii isaanii dhaabanii fi galmaa'umsa filattootaa irratti rakkinni uumamuu isaa paartileen mormitootaa beeksisaniiru. Walitti qabaan waltajjii paartilee magaala Dassee keessatti dorgomanii kan ta'an Mangistuu Amadee akka VOA'tti himanitti warri filannoo raawwachiisan kan hojii isaanii dhaaban kaffaltiin boordii filannoo irraa argachaa turan waan gargar citeefi. Boordii filannoo Itoophiyaatti itti gaafatamtuu dhimma walquunnamtii kan ta'an Sooliyaana Shimallis sababa kaffaltii dhabuutiin namoonni hojii isaanii dhaaban jiraachuu isaanii hin beeknu garuu namootan filannoo raawwachiisan kumaatamaan lakkaa'anuuf of eeggannoodhaan kaffaltii kennuun waan barbaachisuu fi kaffaltiin turuu hin danda'a jechuun isaanii beekameera. Naannoo Oromiyaa zoonii Jimmaa aanaa Limmuu Kosaa keessatti jimaata dheengaddaa ebila 23 bara 2021 galgala haleellaa hidhattoonni geggeessaniin lubbuu namaatii fi qabeenya irratti miidhaan qaqqabuun isaa jiraattonni VOA'dhaaf himaniiru. Gabaasaan VOA sagantaa afaan Amaaraa Habtaamuu Suyyum namoota maqaan isaanii akka beekamu hin barbaanne haasofsiisee akka jedhanitti
Namoonni 26 du'anii 4 immoo madaa'uu isaanii dubbataniiru. Namoota maqaan isaanii akka beekamu hin barbaanne haasofsiisee akka jedhanitti jiraataa ganda biraa kan ta'an namni biraa tokko namoonni 53 du'uu isaanii fi beelladoonni 200 oli ajjeefamuu isaanii dubbataniiru. Ganda Daallee Busaasee jedhamu keessatti balaan kun qaqqabuu kan dubbatanu jiraataan tokko ganda tokko keessa duwwaadhaa namoonni 2,000 oli qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii ibsaniiru. Balaa kana kan geessise garee hidhattootaa mootummaan Itoophiyaa Onag Shanee jedhee waamu akka ta'e kan dubbatan jiraattonni aanaa Limmuu Koosaa tarkaanfiin hidhattoonni fudhatan kun eenyummaa irratti kan hundaa'eedha jedhu. Karaa biraatiin dhimma kana ilaalchisee gabaasaan VOA kan haasofsiise Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa keessatti gorsaa olaanaa kan ta'an obbo Imaad Abdul Fattah jaarmiyaan isaanii balaan kun bakkeewwan caqasaman keessatti qaqqabuu isaa akka odeeffannoo qabaniif kanas karaa miidiyaa hawaasaatiin ifa gochuu isaanii dubbataniiru. Balaa kanarraa kan ka'e miidhaan qaqqabuu isaa kan dubbatan obbo Imaad lakkoofsa namoota miidhamanii garuu sirriitti baruudhaaf akka hin dandeenye himaniiru. Haleellaa kana geggeessuu isaa jiraattotaan kan himatame waraana bilisummaa Oromoo jedhee kan waamu mootummaan Itoophiyaa Onag Shanee jedhee kan waamu gareen hidhattootaa dhimma kana keessaa harka qabaachuu isaa mirkaneeffachuuf yaaliin gabaasonni VOA godhani hin milkoofne. Ajajaa waraanaa garee kanaa kan zoonii lixaa akka ta'an kan beekaman Maroo yookiin Kumsaa Dirribaa kanaan dura VOA'dhaan gaafatamanii gareen isaanii namoota nagaa irratti akka miidhaa geessisuu hin barbaanne dubbachuun isaanii waan yaadatamuudha. Bulchiinsa zoonii Jimmaatii fi mootummaa Oromiyaatti namoottan dhimmi kun ilaallatu irraa yaada isaanii argachuudhaaf yaaliin VOA'n taasise yeroodhaaf akka hin milkoofne gabaasaan VOA Habtaamuu Siyyum himeera. Pireezidaantiin Somaaliyaa murtii waggaa lammaffaaf aangoo dheereffachuu kaasuu isaanii paartileen siyaasaa biyyattii shakkii wajjiniin fudhataniiru. Akkaataa filannoo hittuu hin geggeeffamin ture geggeessuu danda'amu irratti ammas gaaffii qabaachuu isaanii paartileen mormitootaa dubbachaa jiru. Gabaasa Mohaammed Kaahiyee Moqaadishoo irraa qopheesse Tuujubee Horaatu dhiyeessa. Farmaajoo jedhamuun kan beekaman pireezidaanti Mohaammed Abdullaahi Mohaammed jalqaba baatii kanaa erga isaan yeroo aangoo isaanii waggoota 2 dheeressuu isa jedhu dhiisanii booda magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa keessatti miirri boqonnaa dhagahamee jira. Humnoonni deeggartoota hoogganoota garee mormituuf dhaaboliin nagaa eegumsa mootummaa dilbata darbe walitti bu'anii namoota hedduurra miidhaan ga'ee jira. Jiraattonni gandeen isaanii dhiisanii baqatan erga pireezidaanti Farmaajoof muummichi ministeeraa Mohaammed Hassan Rooblee tasgabbiin akka bu'u gaafatanii booda qe'eetti deebi'aniiru. Waliigaltee walxaxaa qabxii 15 qabu kan adeemsa filannoo waggaa darbe fulbaana 17 mallatteeffameetti deebi'uuf jiru. Gareelee mormituu labsii Farmaajoon kibxata labsan simataniiru garuu sochiin pireezidaantichaa inni ittaanu maal akka ta'e ilaalchisee shakkii qabu. Abdurrahmaan Abdushaakur kaadhimamaa pireezidaantummaaf hoogganaa paartii siyaasaa Wadaajir jedhamuuti. Malattiin fuula duratti deeman ilaalchisee Farmaajoon ammayyuu waan ifaa ta'e lafa hin keenyee jedhu. Ejjennoon keenya waliigaltee hunda hirmaachise irra ga'uuf mariiwwan sun dhimmootii ijoo ta'aniif yeroo dhumaaf furmaata arguuf qaamotii dhimmi ilaallatu mara ofitti kan haammate ta'uu qaba ka jedhu. Farmaajoon yeroo aangoo isaanii kan waggaa 2 dheeressuurraa boodatti jechuu isaanii argaan jiru. Ammayyuu sababaa barbaadanii afaan yaa'ii mana maree gadaanaa duraanii waliin waliigalteen fulbaana 17 irra ga'ame fudhatama dhabsiisuu akkasumas akka hin milkoofne gochuuf shiraa jiru jedhan. Pireezidaanti Farmaajoon kan duraan yeroo aangoo isaanii akka dheeratu deeggarsa qaban dhiyeessanii turan hoogganoonni kutaalee Hirshabelleef Galmudug erga murtii isaanii garagalchanii booda kibxata darbe dhiibbaan irra kaa'ame. Afaan yaa'ii mana maree gadaanaa yeroo aangoo dheereffamuu sun sirnaan hafuusaa walgahii addaa waamameen beeksisan. Mootummaan federaalaa mormitoonniif mootummoonni kutaalee biyyaa adeemsa filannoo pireezidaantummaaf paarlaamaa ilaalchisee waliigaltee irra ga'uu qabu. Kun sagalee Ameerikaati. Mootummaan biyya Hindii lammiilee biyyattii biiliyoonii 4.1 balaa koronaa jalaa baraaruudhaaf namoonni umuriin isaanii waggaa 18 ol ta'an karaa masariitii yookaan weebsaayitii irraan talaalliidhaaf akka galmaa'an yaaliin godhame waan milkaa'e hin fakkaatu.
Akka gabaasni VOA jedhetti rakkoon karaa masariitii yookaan weebsaayitii galmaa'uu kun kan dhalate erga ministeerri fayyaa biyyatti guyyaa tokko keessatti namoonni 379,257 vaayirasii koronaatiin qabamuu isaanii akkasumas namoonni 3,645 guyyaa tokko keessatti du'uu isaanii beeksisanii booda. Akka lammiileen biyyattii miidiyaa hawaasummaa irratti jechaa jiranitti karaa intarneetaatiin galmaa'uu muddama baay'ina itti gargaaramtootaarraan kan ka'e cabuunsaa hin oolle. Akka gabaasni dhaabbanni waa'ee koronaa hordofu Johns Hopkins jedhamu jedhutti lammiileen Hindii miiliyoonii 18.3 vaayirasichaan yommuu qabaman isaan keessaa namoonni 200,000 fi 4,832 du'aniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma fayyaa ta'a. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden bulchiinsa isaanii guyyoota 100 booda kaleessa galgala miseensota manneen maree lameeniif haasawaa dhageessisan keessatti dhimma mirga namoomaa handhuura imaammata isaanii alaa taasisanii jiru. Kan imaammaticha simatan hoogganoonni jaarmaalee mirga namoomaa immoo hojiin hordofamuu qabaa jedhu. Gabaasaa Sindisheen Tujubeetu dhiyeessa. Maayinamaar Raashaaf naannoo addunyaa keessatti kan geggeessaman hiriirtota nagaa irratti tarkaanfii hamaan fudhatamu kan bulchiinsi Baayiden mirga namaa bu'uura imaammata alaa Ameerikaati jechuun waadaa seenee qormaata keessa galche. Hayyoonni mirga namaa hangi tokko akka jedhanitti Joo Baayideniif ministiriin dhimma alaa Antoonii Bilinkan bulchiinsa Tiraamp waliin innaa ilaalaman dhimmootii mirga namaa irratti haala guddaadhaan sagalee dhageessisaniiru. Kan isaan jedhan keessaa tuquun yoo barbaachise Chaayinaan sabxiqqaalee gosa Uguur irratti dhiibbaa isheen geessu irratti qeeqa hamaa isaan dhiyeessan tokko. Amnesty International irraa Joan Liin akkas jedhu. The Biden administration has made this unequivocally clear that Bulchiinsi Baayiden mootummaan Chaayinaa akkaataa inni warreen Uguur itti qabee jiru yaaddessaa ta'uusaaf mootummaan Yuunaayitid Isteetsi kana argaa akka waan hin agarreetti akka hin dhiisne sirriitti ibsee jira. Akkuma argine sun mirga namaa Chaayinaa keessaa laalchisee jijjiirama guddaadha. Akkan yaadutti bulchiinsa duraaniitiin naannoo Xinjiang yookaan Hong Kong keessa haalli mirga namaa hagas kan irratti fuulleeffatame hin turre. Hayyoonni mirga namaa kanneen biroonis bulchiinsichi mirga namaa irratti fuulleeffachuusaa hubataniiru. We saw sanctions on the International Criminal Court lifted. We saw the global gag rule for women's rights lifted. Gurri mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaarra kaa'ame ennaa ka'u arginee jirra. Qajeelfamni mirga dubartootaa murteessu ennaarraa ka'u argineerra. Namoota addunyaarra jiran kan jaalleewwan saala wal fakkaatuuf deeggarsa ennaa godhamu akkasumas deeggarsa hawaasa siiviliif godhamu arginee jirra. Kanaaf dhugumatti waa'een mirga namaa yeroo hedduu ministirii dhimma alaa Antoonii Bilinkaniin dubbatamee jira jedhan. Garuu giddugaleessa bahaa tuquudhaan Holowinskiif hayyoonni kabiroon ammayyuu bakka fooyya'ina barbaachisutu jira jedhan. There have also been some missteps. So things that are very practical and not just statements include arms sales. Tarkaanfiiwwan dogoggoraa hangi tokko turan. Kanaaf ibsa qofaa otoo hin taane dhimmootii sirriitti hojiirra ooluu danda'an kan gurgurtaa meeshaa waraanaa tokkummaa Emireetota Arabaaf Masrii dabalata. Biyyoota dhiittaa mirga namaan beekaman lamaan. Kanaaf ammayyuu waa hedduutu nu hafaa jedhan. Hayyoonni akka jedhanitti akkaataa ilaalcha jiru jijjiiruun barbaachisaa ta'us rakkoonni guddaan bulchiinsi Baayiden biyyoonni akka Raashaa fi Chaayinaa dhiittaa mirga namaa geessisaniif akkamiin akka gaafataman gochuudha. Having Secretary of State Tony Blinken say that what's happening to the Uyghurs in China is a genocide is one thing. Ministiriin dhimma alaa Antoonii Blinken dhiittaa mirga namaa warreen Uyghur kanneen Chaayinaa irra ga'aa jiru yakka fixiinsa sanyiitii ka jedhan waan tokko. Tarkaanfii sanaaf Chaayinaa irra dhiibbaa kaa'uu yaaluu akkasumas jijjiirama qilleensaaf weerara vaayirasii koronaaf dhimmootii biroo ilaalchisee walta'iinsa Chaayinaa argachuun immoo dhimma kabirootii jedhan. Hindiif biyyoota kabiroo keessatti sababaa COVID-19 lakkoofsi namoota du'anii dabalaa akkuma deemeen gargaarsa barbaachisu kennuun dhimma mirga namaa ijoo ta'uu hayyoonni mirga namaa beeksisaniiru. Yuunaayitid Isteetsiif biyyootiin dureeyyii kabiroon talaallii lubbuu oolchu daran akka argamu gochuuf mirga abbaa qabeenyummaa akka dhiisan waamicha dabarsaniiru.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Muktaar Usmaan kanan sin hafeera. Muktaar Usmaan wallee isaa kanaaf galatoomin jedha dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti Daayireektara barnoota fayyaa fi koominikeeshinii kataan Narsiin Sa'aadaa Ahmed ofii isaanii dabalee maatii guutuun vaayirasii koronaan qabamanii akka turan
qophii torban dabre irratti nuuf ibsanii turan. Waa'ee dhukkuba COVID-19 muuxannoo arganne uummataaf yoo hirre wal barsiisuu ta'a jechuudhaan keessummaa keenya kataan Narsi Sa'adaan torban dabre seenaan nutti himan hospitaala seenuu isaaniif wallaansa argachuu isaaniiti. Kutaan lammataa immoo kunooti. Jaallaniitu dubbise. Waggaa xiqqoo fooyya'aa dhufte nyaataas nyaachuu qabda. Waan dhugu kanaas dandamachuudhaaf fudhachuu qabda. Amaluma COVID irraa nama tokko akka funyaan isaa kun shufkaata akka illee hin dhageenye godha. Akka dubartii ammaan tana garaa qabdu yoo nyaata tokko naa fidanii foolii nyaata tokko illee tuunfe. Tattaaffii ogeessi fayyaa godhu sanii caalaa dandamattee daftee haaduudhaaf tattaaffii godhachuu waan qabduuf jecha nuti siyaa akka ogummaatti sanuma waan gorsinu akkaan dandamattuuf tattaaffii godhaatiin ture. Sana booda haasootumaan hospitaala jiru argamsuun na dhiisee wayyaa'een maan tana oksijiinis narraa baasanii nagayaan ta'e xiqqoo. Guyyaa meeqa turtan hospitaala? Guyyaa 11. Sana booda hoggaa hara manaa deebiin qoratamuu qabda. Niin qoratamee hoggaan qoratamu ammaas poozitiividha bu'aan qorannoo fayyaa. Manattis ijoollee kiyya hoggaa qoratan maatii kiyya hoggaa qoratan istiin isaanis poozitiividha. Guyyaa 2 tureechi booda hospitaalaan hin bahee mana niin dhufee hundi keenyaa of eeggannoo barbaachisu godhaatuma mana keessa turre. Sana booda wayyaa dhufuus garuu maaliif wanni rakkisu COVID irraa hoggaa dandamattu hin qabdu ni dadhabdaa almost eega COVID na qabe ji'aa fi walakkaa gaheetiin jira garuu hanga ammaa ni dadhaba. Waa'ee COVID afaaniin dubbachuu muuxannoo isaatu hin qabaatiin amma immoo fi keessaniyyuu qabamtanii waan jiru argitan addaddummaan isaa akkam? Baay'ee garaagarummaa qaba. Addunyaa adda addaa irratti yaa miidiyaa adda addaatiin argaa turre biyya keenya jiru akka carraa ta'e maayiliidha hedduu cimaa kan hin turre garuu ammaan kan hoggaan laallu tarii cimaa dhufee kan jiru hin qabammaan tana duraan kan ture asiin tamaatiif namni mallattoo osoo hin garsiisne fayyaa gaafa manatti aayisooleetii hin godhamne dhaabbilee fayyaa iddoo tajaajilaa sanitti galchinee yaalaa turre kanaaf yeroo sanitti hoggaa laallu namoonni baay'een isaanii jilas mallattoo ciccimaa kanaan qaban. Haalammaan tanaa kanatti irra baay'een maan tana namoonni COVID hin qaban mallattoon isaa cimaadha. Dubbiin isaa jechaadha. Sanii alattis namoonni baay'eenis du'aa jiran akka Itoophiyaatti wal'aantu taate. Duraan guyyatti nama tokko du'aa, nama lamaa du'aa, torbaanitti nama 4, nama 5, nama 6 jechaa turre Oromiyaatti hin tuhu. Amma immoo namni du'u baay'ee ol ka'aa dhufee jira. Namoonni qabamus hangasuma takka ol ka'aa dhufee jira. Kanarraan gaammaa soonni irratti biyyi keenya hiyyeessiidha. Iddummaan tajaajila fayyaatti kan kunu namaan guutanii haallitti nama simachuu dadhabaniif ni jira. Hanqinni oksijiiniitiif ni jira. Yoo hangansuu qabaatte oksijiin sana argachuudha qabda. Kanaaf amma dhimmi kun cimaa waan dhufeef jecha hawaasni keenyaa sirriitti of eeguu qaba. Isinis ogeetti fayyaa abbaan manaa keessanis ogeessa fayyaa ogeessonni fayyaa of eeggannaa akkamii gochuu qabu? Nuti ogeeyyiin fayyaa kun durumaanuu hoggaa eebbifamanii baanu kakuu kahannee baanisan dirqama ogummaa keenyas dirqama lammummaa keenyas sirriitti bahuudhaaf hawaasa keenya hanga wareegama lubbuutti tajaajiluudhaaf kan nuti takannee baanu. Kanarraa ka'uudhaan osoo isin qabne ogeessi fayyaa kun hundi keenya kan hawaasa keenya tajaajilaa jirru iddootti ramadamne hundatti jecha sadarkaadha. Haa ta'u malee amma ogeeyyiin fayyaa kun dhibee COVID kanaaf daran saaxilamoodha. Nuti saaxilamoodhaa hawaasa keenyan tajaajilu jee ogeessi fayyaa iddoo bandeebi. Du'aatiif jira. Oromiyaa irraa isa ogeeyyiin fayyaa nama baay'eetti. Ogeeyyiin fayyaa dhukkubsachaatiif jiru du'aatiif jira. Haa ta'u malee immoo hawaasa keenya barsiisaa jiru. Ganamaa galgala miidiyaadhaan waa'ee COVID ni barsiifama. Abbootiin amantii ni barsiisanii, abbootiin gadaa ni barsiisanii, hawaasa keessaa namoonni fudhatama qaban baay'een ni barsiisan. Haa ta'u malee immoo hawaasni keenya ammallee dagannaa guddaa keessa jira. Dagannaan isaan keessa galan sun isaan bira dabree ogeeyyii fayyaa lakkoo isaan akka biyyaatti qabnu kana wareegama lubbuu nu kafalchiisaa jira. Isaanis ammoo dagannaa keessa galanii dagannaa keessa kanaa bahuu dhabuudhaan lubbuu isaanii dhabuun qabanii nuufillee sababa ta'uun qabanii COVID addunyaa hunda kan raase kanaafuu osoo isiisiis eeggatanii nama biraatiifis sababa ta'uu baatanii ni jira. Amma isin haadha ijoollee taatanii amma kana sammuu koona dhiphisee jettan waa'een dhukkubichaa. Ijoollee keessanoo akka jabaatan amansiisuun caalaa rakkisaan ta'uu? Atleast mucayyoon xiqqoon waggaa 13 dilas wantan taatu mucaan guddaan immoo baay'ee itti dhagahanii ture baay'ee disappointed ta'ee ture. Dhumarratti hoggaa nuti nutti cimaa dhufu dhibee isaa inni COVIDiin qabamuu isaa irraanfatee baay'ee nuuf dhiphamaa ture. Eega nuti hospitaala gallees ni arkan mucaan guddaan waa hanga beekaa miidiyaattis waa hedduudha arkaa. Gaafa nuti hospitaala jirru maatis ganda nuti gallu kanaan COVIDiinis abaluu du'ee jira nama kanaa du'ee jaanii oduu adda addaatis ni dhagahanii kanarraa hanqee baay'ee mucaan kiyyaa saayikooloojikaalii miidhamee ture. Eega gande booda hoggaa dubbatu harmeetoonni baay'ee natti dhagahamaa ture
ati hospitaala galtee deebii abbaan keenyaas hospitaala garee yoo isaan kun nurraa du'a maal taana laataa kan jiru baay'ee na cinquu ture. Biyya alaati qaba ijoollee jettan in dhossitan moo beeku turan? Mucayyoon guddoon yuunivarsiitii barattichumatti Ameerikaatti isiidhaaf gaafa pooziitiif taanerraa jalqabnee ittiin turre. Bikoos tarii dhibee kanaan du'uus ni maltaa fayyuus ni maltaa. Kanaaf daa'ima keessi hangafaa xiqqoo ijoollee keessaa wayyaatiif waan jiru kan himuun barbaachisaa waan ta'eef jecha hundi keenya pooziitiif taanee jirra. Kana jechuun humaan taanu akkuma beektuuf jeetiin ittiin anammaan kana baay'ee na dhukkuba baankee mana jira. Eenyuutiin waan jiru beeku waan qabduuf haala jiru sirriitti hubattee obboleewwan keetii sordosee garuu immoo jabaadhu kan ijoon wanta godheeffa. Yeroon bilbiluuf garuu ni bu'a. Bikoos ijoolleedhaa fi ba'a akkanaatis ba'achuu kan dandeenye ni beekaa garuu immoo waan jiru hubachuudha qabdi kan jirurraa itti haala sanii himne. Sana booda abbaan isiitii sabbaa hospitaal galu abbaan keetiif galee kan jiru gaarii geessu. Baay'ee dhiphachaa turte ganama galgala bilbiltee amma fooyyee qabneen naani. Yoon itti aantummoo xiqqoon waggaa 16 atiif ittiin jeeni sana booda maatiin kiyyaas achi jiru waan dhaga'aniif mucayyoo akkatti hin goone yeroo hunda ni bilbilti keenyan ka'u kiyyaas hin ka'u guyyaa walii bilbilaa turre gidduutti waggaa bilbilli kiyyaas cufaa ta'u waggaa dhabdu xiqqamtee guddoonis ittiin himne obboleessa bira ganamaa galgala bilbilti waggaa bilbilcha galgala simaamni naaganaanii waggaa jettee raftee jirti jaa sa'a 12 waggaa bilbilcha galgala raftee jirti jaa waggaa guyyaa bilbilte dalaga kuttee jaa turteemmaa waggaa sadaatitti sanbataa fi dilbata waggaa bilbiltee hin jirtu walgahii qabsiisee kuttee jaa booda macaba isaarratti eegaan bahe booda eegaan dandamaddee asiin manatti xiqqoo ture booda bilbileeti way maammiif galgalaa waggaan bilbilu haala durii hin qabne dibeedhaan rafta sa'a 12 farrafte naan jaa dilbataa fi sanbataas biiroo jirti naan jaa guyyaa kaanis dalaga jirti jaa guyyaa miidha guutuu kamitti gila kana osoo naan bilbile olmoos ji'a kaan osoo hin agarreetti hayi hujumaan na baay'ate hanaan xiyyaa hujumaatiin isin bilbilinii maal maaliin jaanii garuu baay'ee ulfaataadha ijoolleedhaaf wanta jechuudha. Koovidiin qabamuu keessa hin beektu xiqqoon hanga ammaa. Kana hundumaa keessa dabartanii har'a maatiin dhukkuba kanarraa walaba taataniittu moo ammayyuu ittumaan deemaa jirtu? Qoratamnee turre torbee dabree irra deebi'anii hundi keenya neegetiif dhufee jira bu'aan qorannoo keenya koovidirraa amma bilisa taanee jira hundi keenya. Dhukkubi kun dhufee kan sammuu keessan geeddare waan guddaan maalidha? Yeroo sanitti hoggaan qaboonni baay'ee na jeeqee eeggaan hospitaala galu akkuma haati akka yaaddutti daa'imman kiyya kana jeequu ture. Sana boodaan yaa'u hoggaa abbaan mana kiyyaatiif ichi na bira dhufu bakka nama lamaan darbuu keenya kan jiru baay'ee na jeeqee ture. Sana booda hoggaan ammaas itti hospitaala san dhiisee yaadu hawaasii keenya namummaan koovidiin qabamee fayyee baheehu mallattoo dhibee kanaa argee hangam takka akka nama cinqu argee hawaasa keenya ifaa bilisatti baheetis barsiisuu dhabuun isaa maalirraa kan kee kan jiru sammuu keenya keessa deddeebi'aa ture. Namni tokko koovidiin ni qabama maatii tokko keessaa fayyee ni baha hospitaala galee takka mana keessatti dandamatee ni fayya. Haa ta'u malee abbummaan silaa koovidiin qabamee fayye sun yeroo agartu bilas ifi eegaa hin jiru. Kan lammadaan hoggaan hospitaala galu waan kanaan lafaa qabaa kanaan qabaa waan namaa kanaan narra jira tiyyalleen kanaan namarra jira. Ijoolleen tiyyalleen fuula dura haala kanaan wanta godhuu qabdii kan jiru wanni dubbattuus hin jiru wanni namatti himattuus hin jiru yoo carraa feetee kan duutu taate dhumate bakka achumaan cufamee ajandaan keessa. Namni si duukaan deemu kan eessee waan himattuu hin qabdu kanaaf baay'ee waan si dhaga'amuu jira. Kan biraan maas dhibee kanaan wal qabate maaliif hawaasni keenya nun dhageenyee kan jiru sammuu keenya keessa deddeebi'aa jira. Dhumarratti hawaasa kiyyaaf wanni hin dhaamu koovid hin jiru hin ji'ina koovid addunyaa guutuurra jira. Akka Oromiyaatti solaallee akka Itoophiyaatti solaallee guyyaa guyyaadhaan lakkoofsi namoota koovidiin qabamuu dabalaa jira. Namni du'us guyyaa guyyaan dabalaa jira. Mana tokko keessaa haadha takka waggaa dabnee tubaa manaa diigama. Maatiin bittinnaa'u. Maatiin bittinnaa'uun sun rakkoo fayyaa qofaan rakkoo hawaasummaa. Daa'imman sun daa'imman abdii boruuti dirreerra facaatu. Daa'imman haadhaa fi abbaan qabne maas guddattee lammii boru biyya fudhatti taata jettanii yaadina. Kanaaf sirriitti eegaa ifi eeggachuu qofa osoo hin ta'in ammaas kaaniitiif sababan ta'ina. Hanga dandeessanitti waan ogeessi fayyaa isin gorsu fudhadhaa waan miidiyaarraa dhageessanii sirriitti hordofaatee fudhadhaa koovidirraa eegaa kan jiruun dhaamsa dabarsaa. Siistar Sa'aadaa Ahmad deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Ulfaatu jaalallee. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,765 irratti
meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.